Garuu siyaasaan Oromoo duri Timee sagalee uummataa sagalee warreen achirratti mormaniyyuu hukkutaa jiru jedhanii yeroo dubbatantu jira. Sagalumti sunu cicciramaa jira. Gama biraatiin immoo namoota achumarratti dhiyaatanii waan kana dubbataniyyuu adda baafatanii yeroo itti isaan ukkaamsuudhaaf ajjeesuudhaaf deeman jira. Fakkeenyaaf lammiin argu gurbattii kana numa nyaatuun jechaa ture. Yootoo dhugaan jiraatee battee urgeessaa caala namni dhugaadhaaf dhaabbatee falmuu fi ifaan ifatti dubbatu hin jiru. Gaafiin battees akkuma sanatti hafe. Amma bifa kanaanii yoo dhuguma amaamota fakkaatu sana yoo hin taane rakkoon boru jara kanatti dhufu warreen ni qabsoofna jedhanii yookaan ofirraa ajjeesanii du'aan jiranii yaada isaanii gabbaanii dubbachuu jiru. Rakkoon isaanitti dhufu suniifoo eenyutu itti gaafatama ta'a. Fakkeenyaaf namni biyya sana keessatti mirgi namaa abbaan idduma argetti abbaa barbaadan akka barbaadan gochuu jiru. Waan kana keessa galchinee advanteejii fi disadvanteejii isaa waan laalleyyuu qabna dubbachuu sana qofaan alatti garuu Oromoon dubbachuu dhumatti jira dhaabbatee hin beeku karaa adda addaatiin lallabamaa jira walabummaa jechuu turre adda bilisummaa Oromoo sanuma hundeessanii warruma sana jedhetu amma fakkeenyaaf addaan facciramanii yeroo dhuunfaadhaan fa'aa akka qajeela mardaasaa fa'aa dhuunfaadhaan fa'aa dhaqanii dorgomantu jiru. Maal agarsiisa siyaasni biyya sanaa dhuguma filannoodhaa? Fi Oromoo jalaa yaadichi badeetii isa jedhu wanti jechuun barbaadeni. Namoonni tokko tokko qabsoo keessatti hin gugguufu, hin dadhabu. Namoonni tokko tokko kaayyoo ganamaa sanarratti duris itti amanan. Okay? Namoonni tokko tokko immoo hogganoota qaama Oromoo adda addaa keessatti wajjin wal dhabanii jiru. Wal qoccolu. Okay. Kanaaf namoonni adda addaa bifa adda addaatiin amma bakka jirurraa jedhaniiti waan ta'e irraa buufannee umrii keenya irratti fidne waa'ee Oromoo kana ammas maqaa Oromootiin waan irraa buufannee biyya keenya gallee achumatti duunaa warri jiraachuu danda'a. Garuu isaan haa dhiisu. Warra karaa dhuunfaatiin deeman, warra gananii biltsiginnaatti nam'an, warra aangoo ofii isaaniitiif waan adda addaa godhatan, lafaa fi manaa fi mindaa argatanii tattaa'anii waan tokko tokko hojjetan isaan haa dhiisu. Qaama adda bilisummaa Oromoo amma waltajjii qabatee mormaa jiru kan qofa yoo ilaalte sagantaa isaanii ilaaluu qabna dura. Sagantaan isaanii kanuma durii sana moo sagantaan isaanii har'a ittiin galmaan kan biraati. So kan waan isaan gochaa jiran kan ittiin madaallu sagantaa akkamii qabu? Sagantaa san keessa kaayyoon keenya maal jedhanii ilaalu? Mootummaan akkamitti isaan galmeesse? Laal filannoon baranaa kun filannoo kanaan dura ta'een caalaayyuu badduudha. Baay'ee rakkisaadha. Maaliif? Boordiin filannoo amma qaama mootummaati. Erga gaafa Birtukaan Miidhagsaatti harka galeeti. Erga amma immoo nama biraatti harka nama biraatti jira kan Birtukaan Miidhagsaa caalaa kan mootummaadhaaf gugguuftu intala san nan beekan sirriitti looyara. Okay? Warra mana amantii kana baay'ee itti cimuudha malee waan biraa keessa hin jiran. Akka amantaa isaaniitti immoo Abiyyiin mootummaatu as gadi nuu fidee so Abiyyi itti fufuu qaba. Waggaa 30 jedhanii warra amanan. Dhugumatti isaaf warra deemanii kadhachaa oolan warra akkasiiti nan beekan. Ethiopian Christian Lawyers Fellowship keessa isaan wajjin hojjechaa ture. Geediyoon Timootiyoos intalli amma filannoo boordii filannoo jirtu warra san hundaan beeka. Okay. So amma boordiin filannoo kun okay, qaama mootummaa ta'ee bakka gaggeessutti filannoo kana bakka gaggeessutti gaaffii siyaasaa tokkollee warra hin gaafanne beek. Gaafa fedhan Tigraay amma irraa haqnee jirraa siin jedhu TPLF. Gaafa immoo Abiyyi lakki jedheeni okay inuma socho'u jarra. Waanuma fedhe ittima waanuma fedhe immoo isaan irraas diduu danda'a. So qaama mootummaati. Ajajamtoota mootummaati. Yoomiyyuu caalaa duris akkasuma garuu amma waanuma bakka dipaartimentii tokko kan mootummaa dhugumatti immoo kan mootummaa osoo hin ta'in Abiyyiin
personally ajajamu akka ta'e ittiin ilaala. Amma qaama kana biratti galmaahanii filannoo dhugaa geggeessanii injifatanii aangoo arganna jedhanii natti fakkaatu. Ani rakkoon keenya Oromoon aangoodhaaf qabsaa'aa kan jedhudha. Qabsoon keenya qabsoo haqaaf deemudha. Qabsoo bu'uuraati. Qabsoo kolonii ofirraa cabsuuti. Okay. Qabsoo sirna humnaa ofirraa cabsuuti. Biyyattiin impaayeriittiin humnaan ijaaramte, humnaan bulaa jirti. Humna kana ummatoota irraa kaastu malee, humna kilaashii siyaasa keessaa buqqistee keessaa baaftu malee, siyaasni adeemsifamu hin jiraatu jedhee amana. Garuu warri kun gaafa biyya galan siyaasa sagantaa akkamii qabu, imaammata akkamii qabaatanii mootummaa biratti fudhatama argatan. Mootummaa nafxanyaati. Seera heera mootummaa nan jijjiiraa jedhee kan ka'edha. Kan koomishinii ijaaree irratti mariisisaa jirudha. Nafxanyaa haarawaa fi nafxanyaa lafaa dhufaadha jaal karoorsan. Exactly. Okay. Federalizimii kana kan jibbudha. Naannolee nan jijjiira jedha. Keewwata 39 san nan jijjiira jedha. Koomishinii ijaaree mariisisaa jira kanarratti beeki. Naannoo Oromiyaa nan diigaa siin jedha. Okay. Mootummaan akkanaa bakka jirutti ani Oromoofan qabsaawaa jettee karaa nagaatiin jettee gaafa seentu akkam gooteetii kan jedhu tarsiimoo akkamiitiin tooftaa akkamiitiin kaayyoo ganamaa Oromoo dhugoomsa kan jedhu of gaafachuu qabda. Egaa akkanaan yaadutti kaayyoo ganamaa san ofirraa gad xiqqeessanii jira miti federeeshinii dhugaa uummachuudhaaf dimokiraasii filannoodhaan geggeeffamu kan dhugaa godhachuudhaaf seera heera mootummaa akka kabajamuu fi mirgi Oromoo hiree ofii murteeffachuu akka kabajamu gochuudhaaf mirgi namoomaa akka kabajamu gochuudhaaf kanaafi dorgoma yoo jette akka ani dhaggeeffachaa turetti gurbaa isaan bakka bu'ee dubbachaa jiru sun akka dubbatutti abaa'oon obbolummaaf walabummaa waan akkasii jedha. Kaayyoo irratti baay'ee waan jijjiirame natti fakkaatu. Ilaalcha seenaa biyyasii irratti waan jijjiirame natti fakkaatu. Tarsiimoo fi tooftaan isaan fudhatan garuu kan akkamiiti kan jedhu gaaffii keessa seena. Ammoo whatever their goal was, whatever tactical gain they wanted to achieve, the unintended consequence of this participation, it is a side effect, it's not the main goal. Wanti dhufe maalinni yaadni Oromoo keessa jiru kan dhugaa bakka itti ibsamu ta'eeti argameen jedha. Bu'aan isaa guddaan kanuma dubbiin Oromoo akka hin irraanfatamne akka bakka biraatti hin hafne. Garuu gaafa kaayyoo kana adeemsisanii qabxii akkanaas qabsiisanii dubbatan PP'n hangam isaan tolerate godhaa kan jedhu immoo gaaffii guddaadha. Yoo waliigaltee jabaa hin qabne like a patron and client jechuudha. Patronage system. Yoo wanta akkasii hin jiraanne dubbii dhumti kaleessa dubbatame kun akkuma batteefaa hogganoota amma mana hidhaarraa bahanii jiran kanafaa nyaachisetti ijoollee amma ol baatu kanas nu jalaa dhabamsiisuuf deema ta'a jedhee yaadda'an. Dhugumatti yoo patroneejiin hin jiraanne jechuun yoo hamoommatan taa'in akkuma isin jechaa turtan san yoo hin taane ijoollee amma socho'aa jirtu kanarratti aggaammii guddaatu itti dhufaa jedheen sodaadha. Akkamiin wabii maal qabu akkamitti itti deemu hin beeku. Garuu immoo wareegama sodaattee qabsoo ittiin hirmaadha jettee irraa of duuban deemtu. So I think isaaniin kan madaaluu qabnu sagantaa akkamiitiin tarsiimoo akkamiitiin tooftaa akkamiitiin itti deemna jedhanii yaadanii herrega akkamit dhahatanii itti seenan jedhanii jennee gaafannee isumarraan kaanee yoo isaan madaalle wayya jedhee namana. Ani kun sirna dimokiraasii dhugaa fiduus hin danda'u.
Democracy is overrated in Ethiopia, jedha John Markakis, Professor John Markakis. Democracy, Ethiopia is pre-political, pre-democratic. Ethiopia is not a political community. Hawaasa siyaasatiin miti. Bu'uurarraa rakkoon jira. Kanaaf gaafuma filannoon geggeeffamu, gaafa walitti dhufan, paartileen adda addaa dhufanii gaaffii bu'uuraa kaasu. Biyya waloo qabna. Biyyi sun eenyummaa tokko qabdi. Afaan tokko qabdi. Bakka teessumaa qabdi. Hin jiru tokko irratti waliin galan. So wanta caccabuu qabuutu jira dura. Kanaan kan dursu jechuudha. Gaaffii haqaa adda addaatu deebi'uu qaba jechuudha. Filannoon dura. Tigraay keessatti har'a filannoo godhaa hin godhu dhimma isaaniiti miti. Maaliif? Gaaffii haqaa qabu. Gaaffiin haqaa sun maali? Daangaan keenya hin kabajamne. Okay? Uummanni keenya kan buqqee bakka itti hin deebine. Biyyi keenya kan barbadaa'e kun gumaan hin kaffalamne waan tokko hin jiru. Uummanni keenya har'as rakkoo keessa jira. Kanaaf bakka kanatti filannoo maal jechuun taaphaa siin jedha. Namni rakkoo haqaa qabu of harkaa qabu aangoon tapha ijoolleetitti taati. Agartee? Kanaaf warri lubbuu isaanii qabsiisanii wareegama kaffalaa qawweedhaan falmaa jiran, warri alatti hafanii hanga danda'amiin siyaasa kana sochoosuuf yaalan hundi maalitti jiru? Aangoodhaaf keessan jiran jechuudha. Haqaaf falmu, dhugaadhaaf falmu, waan bu'uuraatiif falmu, seerrataaf falmu malee faayidaa fi aangoodhaaf miti. So wanti ani jedhu kun waan naa fida. Aangoon naaf argachiisa. Okay? Bu'aa wayiin naa fida jedheetii miti kan dubbadhu jechuudha. Waboon kan dirreerraa falmu kanan argadha jedheeti miti. Of wareegeen ummata kana kaayyoo kana bakkaan gaha tarkaanfachiisa jedhee deema. Yoo dhugatti kan anaa wajjin dubbatee marii godhee karaa nagaatiin kana bakkaan gaha jedhu yoo jiraate qaamni akkasii immoo mari'achuuf qophiidha jedhaniitti deemu malee aangoodhaaf abalutti kana dubbadheen kanaan amansiifadhee kanaan akkana filatu godhadhee aangoo kana qabadhee karaa aangoo sanaatiin bu'aa kana faayidaa kana argadha jettee ittiin deemtu. So demokraasiidhaafis filannoodhaafis siyaasafis impaayerri sun qophii miti. So siyaasni impaayera sana keessatti demokraasii, federeeshin maal jedhamee geggeeffamu hundi karaadhuma tooftaadhuma impaayericha lubbuun jiraachisu itti fufsiinsa akka argatu godhu malee faayidaa uummataatiif fedhii uummataa gaaffii uummataa deebisuudhaaf waan jiru miti. Garuu in the performative process, the truth of the Oromo will get a voice, and that is a very important thing. Now, gaaffii birootiin deema. Gaaffiin Oromoo bu'uuraa maali? Gaafa jettu, I think Jaal Amaan sirriitti deebisee jira. Bilisummaadha. Walabummaadha. Akkuma dura jedhe. Bilisummaa lammiilee Oromoo. Walabummaa biyyaa. Birmadummaa mootummaa. I remember during the Oromo protest, we've been saying we have a question of land, leadership, and language. Maal jechuu feene. Walabummaa biyyaa gaafa jennu lafa keenya, qabeenya keenya, daangaa keenya. Bilisummaa sabaa gaafa jettu bilisummaa nama Oromoo ta'e biyya san keessa yaada isaa, hawwii isaa, fedhii isaa ibsatee akka yaada isaatiitti biyya isaa irratti abbaa ta'ee ittiin jiraatu jechuudha. Birmadummaa mootummaa keenyaa gaafa jettu mootummaan keenya walaba ta'ee ofii isaatiif uummata sanaaf biyya keenya keessatti waan murteessu harka micciirraa eenyuun ala ta'ee jechuudha. Kaala ittiin hojjetu. Kana barbaacha warri qabsaawaa durii bu'uureesse. Oromos are not fighting to build any empire. The Oromo struggle is a national liberation struggle. Qabsoo
bilisummaa biyyoolessaati jenna. Amma abbaa biyyummaa jedhamee gaaf tokko mirga abbaa biyyummaa jedhamee gaafatama. Haasaa kan dheengadda gaggeessaa turan kana keessattis gaaffiin sun ka'ee ture. Abbaa biyyummaa maal jechuudha kan jedhu. Abbaa biyyummaa jechuun waa sadii of keessaa qaba. Tokko, lafaa fi daangaa keenya nutu to'ata. Abbaan fedhe nurraa sarbuu hin danda'u, nu jalaa tuquu hin danda'u, nu jalaa saamuu fi hatuu hin danda'u. Tokko. Lama, afaan, duudhaa, aadaa keenya kanarratti nutu murteessa. Cultural self-determination kan jedhamu. If you look at Article 13 keewwata 39 kan lakkoofsa lammataa irratti maal jedha? Cultural self-determination. The right to language, afaan kee dagaagsuu, aadaa kee tikfachuu fi guddisuu, seenaa kee barreessuu, dagaagsuu kan jedhu, seeneffachuu. Sadeen kana. So, abbaa biyyummaa gaafa jettu lafa, daangaa, qabeenya kana hundarratti anaatu murteessaa jechuudha. Lama, afaan, aadaa, duudhaa, seenaa kiyya irratti anaatu murteessaa. Namuu, it is not, no one can deny your history. No one can replace your narrative jechuudha. I have a right to say what my history is, my narration. Abbaan fedhe dhufee Finfinnee keessanii miti, Wallaggi akkana ture, Finfinneen bararaa ture jechuu hin danda'u. Nutu seeneffata. Nutu beeka seenaa keenya. All right? Seenaadha. So, sadaffaa mootummaa qabaannaa, ofiin of bulchina, mootummaa qabaannaa, mootummaan keenya birmaduu ta'ee jiraataa jechuudha. Kanaaf qabsaa'aa turre. Yeroo irraa yerootti gaaffileen tokko hanga taate deebii argachuu danda'u. Nuuf jedhanii otoo hin ta'in warri impaayera bulchu impaayerichi tiksuudhaaf, jabeessanii jiraachisuudhaaf, lubbuun jiraachisuudhaaf jedhanii konsiid kan godhan mirgoota adda addaatu jira. Afaan keenya mana barumsaatti akka barannu, ittiin barannu. Ijoolleen akka ittiin barattu, bakka hojiitti akka ittiin fayyadamu ta'ee jira hanga ta'e. Garuu lafti keenya hundinuu akka fedhii Oromootitti Oromoodhaan bulaan jiru. Har'a immoo rakkoo adda addaatitti aggaamamee jira. Mootummaan naannoo diiguu barbaada, naannoo Oromiyaa diiguu barbaada. Warri Izeemaa akkuma dheengadda dhageessan diiguu barbaadu. Warri PP gaaffii abbaa biyyummaa kan jedhu kana balaaleffatu. Abbaa biyyummaa jechuun maal jechuudha kan jedhu. Oromiyaa kophaatti hin qabnu nuun jechuu fedhu. So, kun rakkoo guddaadha. So, abbaa biyyummaan dabalatee gaaffiin Oromoo bu'uurarraa gaaffiin keenya gaaffii walabummaa, bilisummaa fi birmadummaadha. Gaaffii abbaa biyyummaadha. Gaaffii lafa fi daangaa keenya deeffachuudha. Biyya keenya deeffachuudha jechuudha. Oromiyaa deeffachuudha. Akka Oromiyaatti cabne, akka Oromiyaatti bilisa taana. Akka walootti cabne, akka walootti bilisa taana. Malee gaaffii waloo mirga nama dhuunfaa kabachiisuudhaan argachuu hin dandeessu. Sun walqixxummaa lammummaa gaafachuudha. Walqixxummaa lammummaa argachuudhaaf biyyi kee akka biyyaatti beekamuu qabdi dura. Kanatu gaaffii keenya jedhee amana. Gaaffii lammataa ati kaaste irratti hin deebi'a. Sadaffaa fi afuraffaa actually. Gamtaan akkamitti uumama kan jedhu. Gamtaan bifa lama qaba. Gamtaan ati uummattu bifa sadii qabaachuu danda'a. Tokko kan obbolummaati. Obbolummaa jechuun solidarity, fraternity kan jedhamu. Warra mirga ati falmituufis falman kan akka kee. Warra si waliin dhaabbatan, si waliin duulan, si waliin du'an, si waliin ka'an wajjin you can have an alliance. Akka kanaan dura warra Sidaamaa wajjin du'aa kaanee turre sanatti jechuudha. Yeroo adda addaatti gamtaan akkasii jiraachuu danda'a. Gamtaa obbolummaa, gamtaa waliin ta'anii, wal ta'anii mirga
wal fakkaatu tokkoof okay rakkoo wal fakkaatu ofirraa mulquuf jettee waliigalteedhaan kan itti deemtu kan waliin adda taatee waliin falmattee waliin injifattee biyya kee immoo ofii keetiif akka fedhii uummata keetiitti ittiin bulchitu jechuudha. Kun tokko seerratadha kun. It's a principled alliance wanta akkasii jira. Kan lammaffaa kan tarsiimoo ta'e. Wanti nuyi qabsoofnuuf tokko miti. Garuu strategically the end goal will benefit all of us. Jechuun ani waan hin qabsaa'uuf haalli ani itti qabsaa'u fi haalli warri biraa ittiin qabsaa'an galmarratti bu'aa adda addaa isaa ta'u malee bu'aa nuu fida jettee gaafa yaaddu strategic interest fedhii faayidaa tarsiimoo ta'e of dura qabattee sanaaf gamtaa uumta waliif tumsita. Kana gaafa gootu fakkeenyaaf Tigraayiif wajjin maaliif ijoolleen Oromoo waliin dhaabbatan gaafa lola waraanaa duguuggaa sanyiin irra geggeeffamu. Maaliif falman isaan naannoo isaanii ofiif of bulchuu, mirga isaanii ofiif murteeffachuu, biyya isaanii akka biyya walaba taatetti ijaarrachuu waan barbaadaniif self determination. Yoo xiqqaatee federeeshinii sabdaneessaa uummannee uummatoota biraa wajjin waliin jiraanna waan jedhaniif kan isaanii kanatu sirna nafxanyaa Abiyyi caalaa nuu tola yoo danda'ame. Isaan achii qabsaa'aa jiru nu isa sii lolla jedhamee United Front adda tokko uummatanii turan. Dur immoo Oromoon akkuma beekamu uummatoota adda addaa wajjin hariiroo gaarii qaba ture. Sidaamaan sila maqaa dha'e. Kun tarsiimoo faayidaa tarsiimoo irratti hundooftee gamtaa gaafa uummattu. Kan biraa faayidaa tooftaa irratti gamtaa yookiin immoo tumsa tooftaa ta'e kan ittiin uummattudha. Strategic goal irratti baay'ee waliin fakkaatu ta'a. Garuu tooftaadhaaf gufuu nu dura jiru amma of duraa kaasuudhaaf waliigaltee yeroo waliigaltee adeemsa godhatteet gufuu si dura jiru ofirraa kaastee garuu waan biraa immoo in the long run irratti dudubbachaatti deemta jechuudha. Tarsiimoo ta'uu danda'a, tooftaa ta'uu danda'a, kan obbolummaa kan waliin kuftee waliin kaatu ta'uu danda'a jechuudha. Gamtaan akkanatti uumama. Gamtaan Oromoon uummatu kan akkamii ta'uu qabaa yoo naan jette maal irratti hundaa'a yoo naan jette imaammata hariiroo uummatoota biraa, olloota biraa, biyyoota biraa wajjin ittiin qabnu irratti hundaa'a. Foreign policy principles and values. Imaammata akkamii qabna Oromoon imaammanni inni olloota wajjin ittiin bulu waan akkamii fakkaata kan jedhu irraa ka'a. Kun immoo maal irratti hundaa'a? Tokkoffaa fedhii fi faayidaa uummata keenya. National interest. Hawwii biyyoolessaa Oromoo irratti hundaa'a. Tokko. I think seerrata hiree ofii murteeffachuu irratti hundaa'a. Values and principles of the Oromo foreign policy, which I have been trying to articulate in some lengths elsewhere. Kanarratti hundaa'eeti tumsa uummataa jechuudha. Amma yoo akkana ta'e kun gaa waanuma seenaa waanuma siyaasaa keessatti ta'udha. Values and principles and priorities of your foreign policy, your policy for relations with other peoples around you. Kan jedhu. So, kana qulqulleessinee lafaa qabna. What is the Oromo national interest? Hawwiin biyyoolessaa, faayidaan biyyoolessaa Oromoo maalidha? Seerratni siyaasaasaa maalidha? Seerratni hariiroosaa maal fakkaata? Maal irratti hundoofneet hariiroo uummanna, hariiroo jabeeffanna, hariiroo dhaabna, eenyu wajjin
hiriirra eenyummoo irratti hiriirra kan jedhu qulqulleeffachuuf imaammata san irratti hundaa'uun barbaachisaa ta'aa jechuudha. Akkasitti uummanni. Waa'ee faannootti gaafa deemnu faannoon eenyudhaa kan jedhu qaama siyaasaa akkamiitii? Faannoon maaliif falmaa? Galmi isaa maali? Kaayyoon isaa maali? Diinni isaa eenyu? Okay. Deeggartuun isaa eenyu? Maal nurraa barbaadaa? Maal irraa argannaa? Hawwii biyyoolessaa Oromoodhaaf faannoon maal fayyadaa? Okay. Fakkeenyaaf walabummaa Oromiyaadhaaf akkamitti ilaala? Daangaa Oromiyaa kabachiisuuf fedhiin uummata keenyaa kana jechuudha. Nageenya uummata keenyaa kabachiisuuf, mirga Oromoo kabachiisuuf ilaalchi isaanii akkam? Adeemsi isaanii fi kaayyoon isaanii deemee kaayyoo keenya wajjin wal dhahamoo, wal danda'eetuma waliin deemamoo, wal gargaaree immoo waliif tumsee waliin ka'ee waliin dagaaga? Kan gaaffii gaafattee sirriitti deebii argachuu qabna. Asuma irratti akka yaadatti kaasuudhaa fi Finfinneen kan Itoophiyaati, kan Amaaraati jedhu atuu beektaa Iskandir Naggaa fa'aa waan isaan qabsaanii beektaa faannoon Iskandir Naggaati. Deebee Wallaggaa irratti Bizaamoo jedhanii ka Wallaggaa ka Amaaraati, Shawaan ka Amaaraati. Daangaan keenya achi ka jedhudha. Baale ka Amaaraati, Arsii ka Amaaraati. Waraana isaanii fuudhanii lafa hundayyuu qabatanii deemuu jiru. Kan immoo morma nukutee waraana bilisummaa Oromoo nama Kaarruu jedhamu. Morma kutee mukatti fannifatee fuudhee galee Goojjamitti kaa'e faannoo. Basma'aam jedhee ka uummata mucaa ijoollee Salaaleetti Darraatti morma mucaa ba'aadha fi maatii biratti morma irraa kute faannoo. As Shawaa Lixaa keessatti noonnoo bakka jedhamutti uummata cidhaaf bahe mana keessatti balbalatti cufanii duuba rasaasaa fi abiddatti qabsiisanii otoo namni tokko hin baane mana keessatti akka jabaa muka gubatee kan kaa'e faannoodha. Kuni faannoodha. Faannoo isa gamanaa, faannoo isa gamasii yeroo jedhamutu jira. Faannoo dimokiraataa fi faannoo dimokiraataa hin taane jedhanii yeroo dubbatantu jira. Mee warra kana wajjiniin akkuma waliigalaatti maaliif hin siin jedhe iddoo kamittidha? Iddoo nama fakkeenyaaf amma garaagarummaan PPT fi garaagarummaa warra kana amma yeroo argaa jirru kanatti garaagarummaa qabu natti hin fakkaatu. Garaagarummaan tokkoyyuu isaan gidduu hin jiru. Yoo jiraate iyyuu uummata Oromoo akka jibbaatti ajjeesaa, morma irraa kutaa, Basma'aam jedhanii qalaa, mana keessatti abidda bananii rasaasaan guggubaa, dubartii ulfaa mana keessatti ajjeesaa. Har'a kun uummanni naannoo sanaa bahee galaan jiru qe'eesaa irraa oofamee u'u jedhee iyyaa bo'aa jira. Isa kana wajjiniin jechuun makooti akkuma ifa ta'uu fi fakkeenya waliigaltee warra kana wajjin godhamu. Uummanni Oromoo waliigaltee warra kana wajjiniin godhatu ka eebbaati immoo abaarsa. Otuma ta'eeyyuu jarri kuni otuma ta'eeyyuu otuma waliigaltee barbaanne wajjin goone tokkoffaa kan isaan itti amanan Itoophiyaa Minilik ijaare. Itoophiyaa Minilik ijaare. Warra TPLF wajjin federaalizimii irratti akka tokko yeroo tokko Oromoonni federaalizimii ni jedhu dhimma federaalizimii irratti amma tokko walii gala. Garuu nuti ka barbaannu akka Oromootti akka waraana bilisummaa Oromootti atu kaayyoo lafa keessirtaa kaayyoon ganama bu'uureffamee ilmaan Oromoo itti lubbuu isaanii dhabaa jiraniif Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan natti hin fakkaatu. Walabummaa Oromiyaa bilisummaa birmadummaa biyya sanaatiif. Kanaaf ani gaafiin ani kaaseef isa kanaaf Dooktar. Naagala nan gabaabsa. Kanaafiin gaaffiin dura gaafatamuu qabu faannoon kun eenyu kan jedhu. Laal qaamni faannoo jedhamu kun eenyudha? Eenyuun ijaarame? Maal godhuuf ijaarame? Eenyutu hidhachiisee maaliif hidhate? Qaama tokkoo innummoo
bifa meeqa qaba? Tokko gaaffiin kan faannoon qaamni faannoo jedhamu kun sirriitti qulqullaa'ee kaanaa jedhamuu qaba. Malee otoo sun hin qulqullaa'in faannoon gamanaa gaariidha, faannoon gamasii badaadha. Faannoon mootummaan ijaaree badaadha, faannoon kaan gaariidha. Faannoon mootummaan hin ijaariin hin jiru tokkoffaa. Kana quba qabaadha. Faannoon Itoophiyaa keessatti PP'n hin ijaariin hin jiru. PP'tu lafaa kaasee hidhachiisee asiin gahe. Ittiin fayyadamee Tigraayin ittiin barbadeessee Oromoota ittiin ajjeesisaa ture. Jawaar Faayyuu akka waraana naannoo Amaaraatu dhufe bara. Booda faannoo maal ofiin jette malee waraana naannoo Amaaraatu Jawaar ajjeesuudhaaf Finfinnee gale. Boolee dhufe. Lammaa Magarsaan waraana raayyaa ittisa biyyaa babbaasee kan irraa dhaabe. Faannoon kuni bu'uurarraa eenyu faatu bu'uureesse yoo jette Abiyyi fi Asaaminoo Tsiggeefaadha. Tokko. Kanaasii Wallagga keessa faannoo ijaaree uummata keenya yeroo adda addaatti ficcisiisaa uummata walitti naquuf kan jedhamu ni jira. Erga amma immoo faannoon mootummaa kana wajjin aangoo irratti wal dadhabee isaan irraa fottoqee booda kan akka ofii isaaniitti ittiin fayyadaman ni jira. Kan ittiin fayyadaman garuu naannoo Amaaraa keessatti miti. Kan ittiin fayyadaman Oromiyaa keessatti Oromoo ajjeesisuudhaaf qofa. Gaafa shanee ofii isaanii ijaarratan shanee kan ijaaran Oromiyaatti malee Amaara keessatti miti. Garuu faannoon kun eenyu kan jedhu gaaffii tokkoffaadha. Gaaffiin lammaffaa. Dhiifama asirratti waan gaaffii akka daayiloogiin taanee fi dhimma of galchii siifin dhiisa yaada. Faannoon gama jiruu fi gamana jiru nuti gargarii jedhanii gaaf tokko dubbatanii beeku warri faannoo. No. Maaliif maqaa adda addaan qabaanne? Nuti gargaris jedhanii ibsa irratti baasanii beeku. Hin beekan maal wal hidhachiisuu wal tireen godhanii dhufuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo amma woboo faqqadaa, woboo eenyu, shanee maaloo jedhanii maqaa moggaasu. Warri sun gaaf tokko faannoo abaluu jedhanii gaaf tokkitti isaanii maqaa addaan baasuun argine. Sirumaayyuu faannoon Oromiyaa keessa jiru kan leenjee dhufu Gojjamirraa kan dhaqee achitti horii geessee achitti nyaatan nurraa fuudhanii Gojjamitti kan achirraa hidhatanii dhufan has garuu immoo isaan asii fi isaan achi gaafa jedhamu dhugaansaa maal fakkaata? Yaa faannoon daangaan qabuun jedheera Abiyyi Ahmad. Amma Somaaliyaatti deemee loluu danda'a jedheera. Dhuguma immoo Shimallis Abdiisaa faannoo Wallagga keessa miliyoona 100,000 kennee mootummaa pirezidaantii gaafsan naannoo Amaaraa wajjiniin hidhachiiseera. Faannoo isa kamidha kan isaan hidhachiifne? Faannoo isa kamtu kan Abiyyi Faaxii isa kamtu kan waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin godhatasa jedhu naaf hin galle. Isuma kanarratti dhugaa jirtu uummanni keenya beekuu qaba. Faannoo gamanaaf gamasi. Erga nuti warra gamasiiti jedhanii, erga nuti warra gamanaati jedhanii. Maaliif adda wal baasanii akkuma nuti adda wal baafne ta'u maqaa wal xureessinu sanayyuu maaliif hin godhin isaan kun? Kanaaf barlaal faannoo eenyu kan jedhu irratti qulqullina yaadaa qabaachuu qabda. Akka Oromootti tokko. Lammata faannoon kun galmisaa maali? Kaayyoon isaa maali? Maal irratti xiyyeeffata? Mirga maaliif qabsaawaa jira? Faayidaa maaliif qabsaawaa jira kan jedhu gaafachuu qabda. Because gaafa kaayyoon isaa fi kaayyoon kee waan taate wal fakkaatu tumsa tarsiimoo uummachuu dandeessa. Yoo san irratti waliin galle tumsa biraatti yaadda jechuudha. Sadaffaa bu'aan isaa maali? Isaa wajjin waliif tumsuun Oromoon maalirraa argata? Isaan maal nurraa argatu? Maal kennina? Maalirraa fudhanna? Maaliif isaan barbaanna? Kan jedhu gaafachuu qabda. Sadeen kanarratti hundooftee waan tumsaa itti yaadda. Tokkoffaa eenyudha warri kuni? Eenyu mee amma bakka adda addaati? Mee afraffaan gaaffiin afraffaani maqaa faannootiin yakka nurratti dalagame hedduutu jira. Isaanis hin jedhu maqaa Oromootiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin yakka Amaara irratti dalagamee jira jedhanii nu kakachiisaa oolu halkanii guyyaa. I know Leencoon
diimaan yeroo adda addaatti waa'ee arbaa gugguu gaafatamaa turan. Agartee isin wajjin hojjechuudhaaf waan kana irratti maal yaaddu? Finfinneen kan eenyu jettu? Maal siin jedhu? Jawaar gaafa Baardaar deeme Finfinneen kan eenyu jetta jedhanii si gaafatu. Nu hoo yoo tumsi barbaachise waan fedheefu yoo tumsi isaan wajjin barbaachise maalirraa arganna kan jedhu dhiisneeti madaa qabnu irratti maqaa isaaniitiin dalagame kana irratti maal jedhu dhiifamani gaafatu moo hin balaaleffatu moo nu himitiis yoo jedhan akka qoratamu hin barbaadu moo nu yoo fi keenya bannee jirra maqaa wabootiin kun dalagame sun dalagame gaafa jedhamu maal jenna haa qoratamu. Okay? Neutral warra ta'een haa qoratamu dhugaan haa ba'u dhugaa san qabannee itti gaafatamummaa fudhanna waan balleessineef. Hagas jechuu danda'u tokko qaama tokko isaan bakka biraan deemin kan Wallagga dhiisi kan Harar dhiisi kan Baalee dhiisi kan Adaamaa keessatti of ijaartee hidhattee teessu dhiisi bakka adda addaatti jirtu dhiisi. Faannoon Walloo ummata Oromoo Walloo akkamitti ilaala? Hagam itti duule bara baraaf waggaa 7 faannoon Walloo jechuudha. Waan faannoon Walloo ummata Oromoo Walloo irratti geggeessaa ture kanaaf faannoon yaada maal qaba kan jedhu qulqulleeffachuu qabna. So qaama kam wajjin mari'atta? Kan Walloo wajjin, kan Gojjaam wajjin, kan Gondar wajjin, kan Wallagga wajjin, kan Minilik Birgeed maali jedhamu Saatanaw maal jedhamee magaalaa adda addaa keessatti ijaaramee nama ajjeesuuf jiru kana hunda wajjin okay dubbattamoo kam wajjin dubbatta kan jedhu kana qulqulleeffachuu qabda. Tokko qaama beekamuudhaayi qaama jaarmiyaa qabuudhaayi qaama maanifeestoo qabnaa maal qabnaa jedhanii biyya alaarraa kan barreessaniif jiru. Warri biyya alaa sun garuu gaafa walgayii dhufan Oromoo balaaleffatu. Akkuma jiruun nuun dhiisiti Oromoo dhugaa dhiisiti Oromoo dhugaa Oromootiif falmuu dhiisiti Abiyyi nu Onag jedhanii taarrabsu. Abiyyin Onag kan jedhan Onag is bulguudha isaaniif agartee the ultimate form of monster jechuudha. So warra akkamii kam wajjin okay hariirootti deemtaa kan jedhu gaaffii guddaadha tokko. Lammata galmi isaanii maali? Kaayyoon isaanii maali? Sadaffaa maalirraa arganna? Maal irraa nurraa argatu? Afraffaa madaa maqaa isaaniitiin uummata keenya irratti gahaa tureef itti gaafatamummaa akkamii fudhatu? Gaaffilee afran kana qulqulleeffatteet hariiroo tumatta isaan wajjin. Now amma faffaca'anii waan jiraniif inni rakkoodha. Lammata kaayyoon keenya fi kaayyoon isaanii wal simataa no. Okay, tooftaa irratti yoo haalaallu mootummaa Abiyyi falmu mootummaa Abiyyi falmina. Okay. Mootummaa Abiyyi gaafa cabsinu garuu maalitti seenuuf deemna? Eenyutu immoo gaaffiin biraa ani gaafachuu barbaadu. Eenyu faana deemee hariiroon barbaadaa jechuu qaba. Isaantu Finfinnee dhufuuf barbaada malee nuyi Bahar Daar deemuuf hin barbaadnu, Gondar deemuuf hin barbaadnu. Takka karaan keenya karaa isaaniirra waan bu'u hin qabu. Karaan isaanii karaa keenyarra bu'a. So isaantu gaafachuu qaba moo hariiroo uummachuudhaaf nu wajjin nutu deemee isaan jala deemee gaaffii gaafachuu qabaa kan jedhus gaaffii biraati. Kan biraa eenyutu maqaa Oromootiin faannoo wajjin walii galtee uuma? Warra kanatu faannoo wajjin hariiroo barbaadaa jedhee deema. Kun fafa. Okay? Warri kun waraanuma keessattiyyuu warra fudhatama dhugaa qabanii miti. Waraana kana akka warra kaaniif tumsuuf kan walii galtee uumaa jiran kun warri kunu warra seera qabeessa miti jedhee namana. Tokko. Lammata
Mee maal irraa argachuuf isaan wajjin waliif tumsu? Yeroo warra Tigraay wajjin hariiroon akka uumamu goonu, by the way, it's not for the federation purposes. Isaanis walabummaatti amanu hagara Tigraay, nuyis walabummaatti amanna. Har'amee maalii fi warra faannoo wajjin walii galuuf barbaadda? Gaafa jettu gaaffin ani qabxiin ani beeku tokko warra amma warri hoogganaa waboo ofiin jedhee deemee waan akkanaa uummatu kun waan yaadun beeku. Amma mee maaltu jira? Maal irraa barbaanne? Bu'aa maalii irraa arganna jennee warri ofiin dippiloomaasii hojjanna jedhu laal waa'ee hariirootuma hin dubbanne barisaan. Faannoon Wallagga keessatti Oromoo ajjeesee gaafa jedhamu lakki faannoo miti. Kuni faannoo mootummaati jedhanii isaaniif abukaatoo ta'uu barbaadan. Kun qaanyiidha. Kun waa'ee hariirootiyyuu miti, waa'ee gamtaa miti, waa'ee tumsaati miti by the way. Waa'ee yakka itti gaafatamummaa yakka hojjetamee fudhachuuti. Haa qoratamu kan jechuu qabus jaara sila. Nuyi miti kan jechuu qabus jaara sila. Mootummaatu kana godhe kan jechuu ibsa kan baasuu qabus jaara. Hoggansi Oromoo maal godhuu qaba? Wanti akkanaa maqaa keessaniin uummata keenya irra gahee jira. Maal jettu? Ibsa baasaa, yoo balaaleffattan ta'e balaaleffadhaa, yoo san hin taane isintun waraanaa jira jechuudha. Isin wajjin hariiroo tokkollee qabaachuu hin dandeenyu. Kanaaf quba qabaadha. Guma barbaanna isinirraa jettee ammumarraa of kabachiifta. Malee gaafa faannoon yakkamu isaan bakka buutee miidiyaa guuttee isaan irraa dubbii haleeluuf akkasitti falmuun waan nama dhibu. Anaan galle. Yoo dhuguma Oromoodhaaf qabsaawaa ta'e kan gaafii gaafachuu qabu warra humna faannoo kana hogganutti barreesse we need clarification jechuudha. Isaan miidiyaa adda addaa irratti bahanii, miidiyaa Oromoo irratti bahanii, no, nuyi miti, mootummaatu kana godhe, yoo nuyi goone immoo haa qoratamu, nuyi Oromiyaa keessa qaama hin qabnu yoo jedhan, waan hunduma waan akkasii isaantu jechuu qaba. Waa'ee hariirooti miti kan ibse as gadi bahee beeki. Wanti inni ibse duraan dursa warra kana mootummaatu ijaaree kan jedhu innuun akka wal dhoofnu godhuudhaaf kan jedhu. Dhugumatti immoo isaan duras Oromoon hundi walii galee kanarratti akkanatti isaan wajjin marii jalqabna jedhee yoo waliin galle dura mana Oromoo keessatti qulqullina yaadaa yoo hin qabaanne tokko ofii keenyaaf dhuunfaadhaaf deemnee jala jara gugguufuun kuni sirriin ta'uu gantummaa fidaa, ko-opshinii fidaa, tokko ofitti qabatanii kaan ittiin dha'u. Jawaar ofitti qabatee Tsaggaayee ittiin dha'u barbaada. Siigalee Mararaa ofitti qabatanii Abaa'oo ittiin dhiituu barbaadu. Kana seenaan Itoophiyaa keessaa. Kanaaf Oromoon dura waliigaltee qabaachuu qaba. Yaada qulqulluu ofiif uummateet yaada qulqulluu sanarratti ejjetee jara kaan bira deema. Jara kaan bira immoo kan deemu ofiif waamee gugguufee jala lixeeti miti. Isaantu waammachuu qaba. Isaantu Finfinnee irraa dhimma qaba malee nuyi miti kan biyya isaanii irraa dhimma qabu. Nuyi isaan hin barbaadu jedhee nama naan. I think nagahaa kun. Guddoo ulfaadhu Dooktar akka gaariitti irraa dubbattee gaafiin qabu kanarraa inni. Okay, Yaalkaroorsa sa'aatii dheertuu teenyee dhaggeeffanne Dooktar Tsaggaayeen akka gaariitti irraa nu dubbatee waan silaa barbaannu gaafii silaa sabaaf ta'u Oromoo waan hubata jedheen abdii qaba. Akka waliigalaatti gaafii laman akkuma Dooktar Tsaggaayee gaafadhe wal faana si gaafadha. Oromoon gamtaa akkamii simachuu qaba? Gamtaa akkamii lagachuu qaba? Maaliif wantichi waluma keessa jira waan ta'eef. Isa duraarraas kaastee dubbachuu dandeessa. Lammata immoo uummanni Oromoo bal'aan ABO gamtaa faannoo wajjin godhamu kanarratti ilaalcha akkamii qabaachuu qaba ka jedhudha Yaalkaroorsa. Yoo si galee gaafii jajjabdu haadha jeeftu
jedhaan Oromoon gaafii crucial taate jechuudha. Deebii argachuun baay'ee murteessaadha. Mariidhaaf wanni asirratti dubbannu kun akka Oromoon bal'aan irratti mari'atuu fi karaa qajeelaa irratti hiriiru gargaara jennee amanna. Kanaaf gara gaafii kanaatitti dhufuu kiyyaan duratti qabxii gabaabduu yaada ammaan dura kaafne san goolabuudhaaf waa takka laman jedha. Yeroo ammaa kana akkuma reefuu kana jenne maqaa adda bilisummaa Oromootiin dorgommii kana keessa seenuun ni jira. Seenallee yaadataa laallataa sirbulleen baay'ee murteessaadha jedheetin yaadaa bara chaartaraa addi bilisummaa Oromoo akkuma ammaa kana dorgommii keessa seenee ture, filmaata keessa seenee ture. Ani waan keessa jiruu fi dabballee ture ani. Filmaata san keessatti addi bilisummaa Oromoo injifate. Injifatee jennaan afaan qawweetiin finne qubaan hin kenninu ka jedhuun wayyaaneen adda bilisummaa Oromoo irratti duula jalqabee jechuudha. Hidhaa jalqabee namoota hidhaman keessaan tokko ture. Haga har'aatitti bakka buuteen isaanii dhabames ni jira jechuudha. Achiin boodas addi bilisummaa Oromoo barcumaa 12 kennameefii jechuudha. Barcumaa 12 sana argateef wanni jijjiirraan dhufe tokkos hin turre. Dhumarratti waraana bilisummaa Oromollee moonatti galchanii adda bilisummaa Oromollee moggeessanii chaartara keessaa ari'uu ture jechuudha. Har'a filmaata kana keessatti qooda fudhachuun gootummaadha jedhee yaadaa. Keessattuu lammii beenyaa nama gurbaa qaroo anis ta'ee nuyyuu osoo biyya san keessa jiraanne haga inni dubbate kana caalaa wanni goonu ka biraa hin jiru. Kun egaa akkuma jaalbattee urgeessaa nyaatan san namoota kanallee wareegaman barbaachifne saaxiluu ta'a jedhee yaada. Sagantaan adda bilisummaa Oromollee jijjiiramee jira. Kana quba qabna. Boorni filannootitti kan ittiin galmaayan jijjiiramee jira. Sagantaan 2017 miti isa jijjiiranii sagantaa biraa tolfatanii filmaata keessa boordii filannoo irratti galmaa'u isaanii waa keessa quba qabaa jechuudha. Mee seenaa dabrerraa yoo har'a barcumaa gabaabduu wayii itti kennan 12 ta'uu danda'a yookiin achii gadi 8 yookiin 2 3 yookiin 5 itti kennuun ni danda'ama. Achi keessatti qooda fudhatanii jijjiirran isaan fidan maali ka jedhu gaafii guddaadha. Gootummaadhaan yaaluun nan dinqisiifadha. Lammii beenyaa yaada inni dhiyeessu gaafii walabummaa Oromiyaa, gaafii abbaa biyyummaa, gaafii hiree murteeffannaa yayyaba ajandaa siyaasaa poolitikaa har'aa keessatti yayyabuu isaa nan dinqisiifadha. Garuu bu'aan achirraa dhufu maali? Garamitti nu deemsisaa ka jedhu bu'aa fi miidhaa fi bu'aan inni nuu fidu yoo wal bira kennee laalle miidhaa isaattu irra caala kama jedhu marii ifan dhiyeessaa kan haganumatti hin goolabaa. Dr. Tsaggaayeen waa'ee gamtaa akka gaariitti babba'iseetiin jira. Kan inni jedhe irratti hin deebi'u. Wanni inni hin jedhin kan itti dabaluu barbaadu tokkoffaa gamtaan kan ijaaramu yoo wanni waloo humnoota lamaan yookiin humnoota lamaa ol walitti dhufan dantaan waloo keessa jiraate yookiin diinni waloo keessa jiraate kanarratti addunyaan kan irratti gamtaa uumu akkuma Dr. Tsaggaayeen jedhe diinni diina kennaa fira kennaa ka jedhullee madaala ture jechuudha. Lola addunyaa lammaffaa keessattuyyuu USS fi USSR mootummaan Ameerikaaniitii fi mootummaan tokkummaa Raashiyaa yookiin Sooviyeet USSR gamtaa uumanii jechuudha. Jarman faashizim loluudhaaf. Gamtaan sun diina tokko diina waloo waan qabaniif gamtaa san uumanii biyya Chaayinaa keessattis seenaa yoo qorannu Koomintangii fi Chaayinaa Koominist Paartiin gamtaa uumanii turani. Gamtaan suni Jaappaan biyya Chaayinaa weerartee lamaanuu walabummaa isaaniitiif jecha gamtaa uumanii jechuudha. Kaayoo walabummaa irratti uumanii. Achiin boodallee gamtaaleen adda addaa bifa adda addaatiin ni ijaaramu jechuudha.
addunyaa keessatti diinni diina kennaa fira kennaa ka jedhu irratti hundaa'e. Kun immoo biyya Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Poolitikaa Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Diinni diina kiyyaa diinuma kiyyaa. Oromoon diinni diinuma nyaapni nyaapumaa jedha. Diinni fira ta'ee hin beeku, firri diina ta'ee hin beeku jedha Oromoon. Kanaafuu yoo loojikiin kun kan duuba jiraatu taate kun hin hojjetu. Abyssinian colonial class walii diinallee miti jarri. Morkattuu, masaanuu yookaan immoo walaannaa akkas jennee haa kennu malee diina walii ta'anii hin beekanii, fira walillee ta'anii hin beekanii. Kanaafuu wanni isaan irratti wal dhaban aangoodha. Impaayera san bituu irratti yoo wal dhaban malee dantaa addaa yookiin immoo diinummallee firummallee dhaabbataa waan hin qabnee fi impaayera Itoophiyaa keessatti Abyssinian colonial class fira Oromoo ta'ee hin beeku. Never. Even wayyaanee yoo fudhannee jenne waan afaaniin jedhanii fi waan barreessanii fi TPLF ka itti ijaarame sanuyyuu dhiisanii impaayera Itoophiyaa ijaaruu filatanii jechuudha. Impaayera Itoophiyaa ijaaruu filatanii haga mootummaa wayyaanee ka qabsaa'ota Oromoo dhabamsiisee fi fixee fi dhabamsiisee seenaa impaayera san keessatti gaa bilisiginnaadha ka saniin wal dorgomu hin jiru jechuudha. Waan afaaniin jedhan kana hojiirran oolchani. Odoo mootummaan TPLF sirna federaala dhugaasan hojiirra ka oolchu taate rakkoo har'a keessa seenne kana keessa hin seennu jechuudha. Ani wanni jechuu barbaade humnoonni Abisiiniyaa kamuu haa ta'u fira Oromoo tasumaa ta'uu hin danda'anii. Kanaafuu keessattuu faannoon akkuma reef Dr. Tsaggaayeen bal'inaan kaa'ee maalummaan faannoo mataa isaa faannoo wajjiin michooma uumuu fi gamtaa uumuudhaaf ka hayyamuu miti. Maaliif kana akkaataan faannoo itti ibsuun danda'amu yoo fudhanne faannoon tokkoffaa dagabaaftuudha. Expansionist. Kaayoo isaa yoo laallee jenne lafa Oromoo, garaacha Oromoo, daangaa Oromoo dhiibuudhaan yookiin mootuyyuu biyya Oromoo kiyya jechuudhaan expansionistiidha jechuudha. Bakka itti dhaabdu hin qabu. Bakka tokkorraa jalqabee jennaan bakka sanitti dhaabadhu jechuu ni hin dandeettu. Inni ka lammataa faannoon supremasistiidha. Ol'aantummaa barbaada. Impaayera Itoophiyaa keessatti ol'aantummaa barbaada. Qixxummaa waan jedhan salphinna itti fakkaata murni suni. Kun egaa humnoota poolitikaa Abisiiniyaattu akkasii jechuudha. Ka biraa wasan gafii ka jedhan san irredentist yookiin immoo daangaa dhiibuun hundumtuu kiyya jechuun amala isaati, amala poolitikaa isaati, identitii isaati jechuun hin danda'ama. Ka itti aanu revanchist biiluu baafattuudha. Biiluu baafattaa gumaayyuu miti ka jara kanarraa barbaannu biiluudha. Gumaa fi biiluun daguun yookiin immoo waan garaa garaati jechuudha. Gumaa ka baafattu firarraa baafatta. Oromoon Oromoorraa baafatta. Fakkeenyaaf yoo yakki tokko ka hojjetamu taate yookiin yoo danuun tokko namni tokko otoo hin beekin yoo godhe gumaa baafata. Gumaan araaramaa jechuudha. Mekaanizimii araaramaati. Kanaafuu gumallee miti ka irraa baafannu humnoota kana biiluudha ka irraa baafannu. Revenge ka jedhu jechuudha. Kanaafuu faannoo wajjiin akkuma reefu Dr. Tsaggaayeen jedhee common denominator wanni walitti nu fida yoo diinummaa taate malee wanni walitti nu fida tokkolleen jira jedhee hin yaadu. Fakkeenyaaf diinni diina kiyyaa fira kiyya ka jedhullee hin hojjetu impaayera kana keessatti. Tasuma jarris walii diinaa miti. Bilisiginnaa fi faannolleen walii diinaa miti. Actually tarsimoo tokko qabu, kaayoo tokko qabu, impaayera Itoophiyaa deebisanii
ijaaruu barbaadu መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ የአማራ ህልውና የኢትዮጵያ ህልውና የኢትዮጵያ አንድነት ጀዱ የነ ከና ኢኑ ጢቆ ወየፈተኒ ጅረኒ ፋኖን እርገ ተቆሜ ወልቲ ዱፌ ጀዴ ሮድማፕ ሃሮ ወይ ቢዮ ቀረዮታ አላ ከነራ ፉፉዳቴ ዋን አከሲሰን ጀጀዳ ጅራ ከናፉ ቦፋ አማቹዳ ፋኖ ዮ ሀላላት ኦሮሚያን አላት ኡፍራ ኤግደ ማለ kuni dirreedhaan kaakaa yoo itti tolchite malee buffer zone dirreedhaan kaakaa jedha Oromoo wal hanqisa abbayya as ce'uu hin qabdu dirree lolaa Oromiyaa gochuu hin qabdu Oromiyaa keessa seenuu hin qabdu achitti dhaabbachuu qabda ka jedhu humniti Oromoof dhaabbadha jedhu boru Oromoof falma jedhu boru Oromiyaa wala boomsa jedhu faannoo wajjin tokkummaa ijaaree maaltu dhufa bu'aan achirraa argamu maaltu bu'aan miidhaan bu'aan inni fidu caalaa miidhaa inni harkisee fidu herregan qabu jechuudha. Kanaafuu akkamittan kaaya korma lukkuu fayyisuudhaaf korma yoo qaltu jechuudha. Oromoon akkas jedha. Silaa korma fayyisuuf yoo lukkuu qalte irra wayya. Garuu lukkuu fayyisuuf jecha korma qaluu tayaa gamtaan faannoo wajjiin ijaaramu yookiin Abyssinian colonial class gita cunqursaa Abyssiniyaa wajjiin godhamu kamuyyuu gamtaa abaaramaadha. Unholy alliance. Kana Oromoon falfala jedhee ofirraa darbachuu qaba yookiin abaarsaan darbachuu qaba jedhee yaadaani. Tokkoffaa faannoo fi biltsiginnaan garaagarummaa tokko illee hin qaban. Caasaa isaanii yoo fudhannee jennu. Lamaanuu faannoodha jedhee yaadaan. Osoo maaliif Abiyyi Ahmad faannoodha mataa isaa. Shimallis Abdiisaa faannoodha. Garaagarummaa tokko illee hin argitu. Tigraay waan godhan argitanii jirtu. Ani yoo barbaade cinaaksanitti yookiin immoo eessatti faannoo bobbaasuu nan danda'a ka jedhu faannoo wajjin immoo garaagarummaa tokko illee hin qabnu nu firaa jedha Biraanuu Juullaa. Kana afaan isaaniitti irraa dhageenyee jechuudha. Kanaafuu wanni an jechuu gamtaan Oromoon lagachuu qabu gamtaa mootummaa biltsiginnaallee lagachuu qaba Oromoon jedhee amana. Gamtaa faannollee lagachuu qaba. Diina lamaan keessaa tokko filachuu hin qabnu. Oromoon carraan akkasii isa mudachuu hin qabu. Diina lama keessaa tokko filachuu hin qabu. Waraabessa lama keessaa waraabessa tokkotu ka fagoo jiru ka dhiyoo jiru na irra na nyaata irra na hila jennee Oromoon filmaata akkasiisan filachuu hin qabu. Maal godhuu qabaa ka jedhu akkuma reefu Dr. Tsaggayeen jedhe gamtaa obboleeyyanii ka waliin ka'an ka waliin kufan ka warra keessattuu kibba impaayera Itoophiyaa cunquu warra sabaa fi sablammoota akka Oromootitti cunqurfaman isaan kana wajjin isaan saniyyuu ka diinummaa Oromootiin yoo xiqqaate gara waggaa 150 diinummaa Oromootiin faalamanii jirani isaan kanaayyuu irraa qulqulleessitee dhugaadhaan mirga hiree murteeffannaa isaaniitiif warra falmachaa jiranii fi warra kuffisaa jiran isaan kana wajjin gamtaa ijaaruun gamtaa eebbifamaadha jedhee yaada. Kanaafuu gamtaa yoo jennu Oromoo irraa akkuma Dr. Tsaggayeen reefu jedhe gamtaa ati mana kee keessa osoo hin qulqulleeffatin osoo ufin ijaarin osoo waliin ijaarin osoo waliin tumsin osoo kaayoo wal irratti gamtaa ijaartee humna kee tokkoomsitee hin socho'in gamtaa alagaa wajjin uumulleen miidhaa guddaa qaba. Kanarratti mooraan Oromoo faca'ee jira yeroo ammaa kana. Fakkeenyaaf warrumti amma biyya keessatti karaa nagaatiin qabsoo goona jedhan caccabanii jiranii jechuudha. Bakka 5-6tti caccabanii hundi isaaniituyyuu walirratti duuluu waliin morkatu silaa gamtaa uumanii filmaatuma kana keessattuyyuu seenanii qooda fudhatu kun hin godhamne achirraa waraanni illeen akkasumaa jechuudha. Kanaafuu ati gamtaa tartiiba kamiin ijaarraa ka jedhu gaafii guddaadha. Gaafii jajjaboo kormitti reefuutan Dr. Tsaggayeen kaasisan deebii kennuun baay'ee barbaachisaadha. Faannoon immoo
murna yakkamaadha. Murna duguggaa sanyiitiin jenosaayidariidha. Duguggaa sanyiitiin Tigraay irratti raawwatee jira. Ilma namaa fixee ajjeesee qilirraa darbataa ture. Oromiyaa keessatti, Wallo keessatti, Wallagga keessatti, bakka adda addaatitti morma Oromoo muree kanaafuyyuu yakkamaa waraanaati, yakkamaa mirga dhala namoomaati. Yoo seerri addunyaa ka jiraatu taate fuulduraaf Oromoon itti gaafata. Kana wajjiin gamtaa uumuun xurii isaa laaqqachuudha, yakka isaa laaqqachuudha. Ammaaf gamtaa humnoota naafxanyaa lafaa dhufaatis ta'ee naafxanyaa haara wajjiin godhamu Oromoon lagachuu qaba. Oromoon ufiifuyyuu mana isaatuu jabeessuu qaba, walii tumsuu qaba, gamtaa uumuu qaba. Kaayoo wal irratti waliin socho'uun murteessaadha. Gaafii du'aa fi jireenyaati. Kanaafuu walumaa galatti ufumneessuun murteessaadha. Oromoon waraanalleen ta'ee akka political communitytti ufumneessuun humnatti uf jijjiiruun murteessaadha. Yoo humna qabaatte gamtaa yoo uumtellee keessaa dandamattee bayuu dandeetta. Yoo osoo humna kankeen itichin prematured alliance yoo ka uumtu taate ni liqimfamtaa jechuudha. Abbaa humnaattu waan hundumaa fudhataa jechuudha. Akkuma gaafa wayyaanee san argine adda bilisummaa Oromoo London irratti inuu haasawa mariitu godhame jedhan. Mariin osoo hin godhamin mootummaan Ameerikaanii wayyaaneen galaa Eertiraan galaa Finfinnee qabadhaa jedhee mariin osoo hin godhamin raawwatamee jechuudha. Homa akkasiisantu tayaa jechuudha yoo humna hin qabaatin. Kanaafuu nyaapha jala deemuun dhaabbachuu qabaa. Nyaapha firoonfatanii fira ofii lagachuun dhaabbatuu qabaa. Yeroo ammaa kana walitti dubbataa hin jirru nu Oromoon. Dhaaba keessattis ta'ee dhaaba alatti walitti dubbataa hin jirru. Wanni akkasii falfalli akkasii kun mooraa Oromoo keessaa qulqullaa'uu qaba jedhee yaada. Kanaafuu abjuun yookiin immootuyyuu maraatuun fira ofii dhiisanii diina ofii jala kurkuran kun dhaabbachuu qaba. Waltajjii nyaapharra deemuu mannaa waltajjii Oromoo irratti Oromoo barsiisuu fi Oromoo ijaaruun, Oromoo dammaysuun, sammuu Oromoo walaboomsuun kana hundaafuu nu gargaara. Ankaraa kiyyaan jaalchicha waan silaa darbachuu qabu fixadhee jira. Yoo wanni hafe jiraate itti kana deebiftu ta'e ankaraa kiyyaan kanuma dhaammadha. Tokkummaan ammallee murteessaadha. Humnaa ammallee dammaquu, uf beekuu, ufitti deebi'uu, ijaaramuu, hidhachuu. Hidhannoon kun immoo ka sammuutillee ka qawweetillee kanarratti Oromoon ijaaramee hidhatee biyya ofii ittisuu qaba. Oromiyaa dhuunfachuu qaba. Haalli itti deemaa jirru haala hammaataadha. Haala hammaataa kanatti addunyaan ta'a abbaa humnaati. Oromiyaalleen ta'a abbaa humnaati. Yoo humna qabaanne teenna, yoo humna hin qabaatin kennaa miti jechuudha. Akkuma bilisiginnaan dabarsee kenne kana tayaa jechuudha. Kanaaf kanuma dhaamaa fixadhee jira karaa kiyyaan. Ayyee guddoo ulfaadhu jaal karoorsaa yaada bal'aadhaa fi akka gaariitti diiteelii isaa keessa gasseentee silaa waan barbaachisu uummata Oromoo hubachiiste. Fayyaa ta'ii egaa dhaamsa keessa sa'a dheeraa fudhannee jirra. Dr. Tsaggaayee biraa lafti baay'ee deemeera. Hirribni sa'a baay'ee dheeraadha. Egaa jaallan Dr. Tsaggaayee asirratti yaada xumuraa yoo qabaatte gabaabsite siifin carraa kennaa sanaan achi ni xumuran. Ayyee gabaabatti ani kanan jedhu akkuma jaalamaan jedhee ammas Oromoon tokkummaa isaa barbaadu irratti jabaatee itti fufuu qaba. Uummanni keenya ammas faffaca'ee jira. Yaada isaa bakka tokkotti sassaabbachuun waan dursuu irratti dursanii mari'achuun barbaachisaadha. Mana keenya jabeessinee ijaaruu qabna. Laaffachuu keenyatu tokkummaa dhabuu keenyatu bakka meeqatti akka argamnu nu godha. Kun immoo nu laaffisa. Diina birattis ollaa birattis nu tuffachiisa. Kanaaf Oromoon jabaatee itti fufuu qaba. Waa'ee hariiroo kanarratti waa'ee hariiroo warra ollaa wajjin godhannu qabaachuu qabnu kanarrattis marii gurguddaatu godhamuu qaba. Ifatti iftoominaan uummata duratti marii gurguddaan godhamuu qaba. Uummata keenyas barsiisuu qabna. Hawwiin biyyoolessaa keenya maalinni
eenyu wajjin hariiroo akkamii qabaachuu qabna, eenyurraa bu'aa maal arganna, eenyuuf immoo gargaarsa kennuu dandeenya, eenyu wajjin fira taana, eenyutu diina kan jedhu irratti sirriitti qulqullina yaadaa qabaachuu qabna. Kan irratti Oromoonuu ofii isaatiifuu warri qabsaa'u kunuyyuu imaammata hariiroo ollaa wajjin qabaachuu qabnu irratti qulqullina yaadaa qabaachuu qabna. Kan irratti I think miidiyaan hojii baay'ee hojjechuu danda'a. Marii bal'aan godhamuu qaba jedhee amana. Koora Abaaboo Waboo jaarmiyaa Abaaboo Waboo Juun 2025 ta'e irratti Siyaatil irratti waan akkanaa irratti dubbadhee ture. Ammas waa'ee strategic planning irratti waanuma akkanaa irratti dhiyeessina jenneetti amanna. Waan kana jabeessinee itti fufuu qabna. Uummanni keenya qulqullina yaadaa irratti hojjechuu qaba. Lammii Gammachuu gurbaan bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo ta'ee mormii kana keessa ture suni lammii beenyaa miti baay'ee lammii Gammachuudha. Lammiin waan jabaa tokko kaase. Ammas koloniidha maarreen jedhe. Yaada san gaafa kaasu koloniidha ammas sammuun keenya colonized ta'ee jira jedha. Dhugaadha. Decolonization yoo ta'e qabsoon keenya deemee kolonii cabsu yoo ta'e yookiin impaayera kana ofirraa bittinneessu yoo ta'e sirna impaayeraa kana jigsu yoo ta'e yeroo adda addaatti gaafa kana jennu biyya diiguuf jedhu. Biyyi ijaarameen jiru maal diigna? Wanta ijaarameetu diigama bara. Okay. Waan jalqabame san itti fufsiisuu warra fedhutu biyya hambisne jedhee tattaafata. Warri wanti jalqabame sun nu miidhee jedhummoo ofirraa isa kaasuudhaaf tattaafata. Kana jira biyyiin ijaaramne ammas. Koloniin immoo waan sadi sirraa fudhata. Lafa sirraa fudhata. Okay. Sammuu namaa dhuunfata. The mental space, the physical space, and the cultural space. Frantz Fanon identifies these three. Jechuun afaan, aadaa, duudhaa kana keessa seenee sirraa fudhata. Yoo keessa dhabamsiiseet kan ofiisaa sirratti ijaarrata. Gaafa afaan kee bade beekumsa keetu bada. Beekumsi gaafa bade sammuutu bada. Xiinsammuutu bada. So kana waan ta'eef ammas bara kanatti dhaloonni kun beekumsa dhugaa, beekumsa Oromoo knowledge kan ta'u irratti xiyyeeffatee of baruun of wal barsiisuun barbaachisaa ta'a jedhee amana. Dhaloonni kun kana beekachuu qaba. Amma gaafa Lammii Gammachuu kana jedhu nama hedduutu jedhee baarage. Garuu kun yaada hunda keenyaa ta'ee biyya san keessatti waan irratti wal morkinu ta'uu akka hin qabaannetti deemuu qabu ture. Waan akkanaatti jabaanneetti bobba'uu qabna. Warra hanga taatee maqaa Oromootiin dhugaa Oromoo dubbatee rakkoo adda addaa irratti saaxilamu, rakkoon adda addaan itti dhufu kanaaf immoo bira dhaabbachuun barbaachisaa ta'a. Kanaan dura Batteen fa'aa akkanatti nyaatamanii, Hacaaluun fa'aa akkanatti nyaatamanii namoonni adda addaa hanga danda'ameen dirree sana keessa taa'anii sagalee Oromoo waan ta'aniif qofa waan biraan barbaanne aangoo miti, wal dorgommii miti, filannoo keessa seenaniiti miti. Dhugaadhuma Oromoo miidiyaa irratti waan dubbataniif bakka buuteen isaanii kan dhabame hedduudha. Kanaaf ammas ijoollee kan akka Gadaa Gabbisaa fi kan akka Lammii Gammachuu warri kaan illee hin bahu jedhee amana. Gaafa gadi ba'anii dubbatan dhugaadha. Ani karaa saraa isaaniitiin Oromoon bilisa ba'a jedhee walabummaa isaa hin gonfata jedhee hin amanu karaa isaan itti deemaniin. Garuu dhugaa Oromoodhaaf witness ta'anii achi bahuun sagalee ta'uun isaanii wareegama itti fida akka ilmaan Oromoo tokkotti yoo ta'e Oromoon bira dhaabbachuu qaba jedhee amana. Kanuma inni yaadachiisuu barbaada. Kan biraa diina keenya lagachuudhuma qabna. Diina tokko diinni diina kiyyaa fira ta'uu hin danda'u kan jedhu waa'ee dhugaa guddaadha sun. Diinonni keenya lamaan gaafa wal dhiiban nuyi kana filannamoo kana jechuun
between hard rock and deep blue sea jetti faranjiin. You know, do you like to be hanged or to be lynched? Warra jedhantu jira Ameerikaa kana keessatti. So it's a choice of how to die. All the same, they will kill you both. Wanta akkasii keessa seenuu hin qabnu. Wanta jabaan jaal amaan dubbate. The Ethiopian colonialist class can never be a gamta nu wajjin uummachuu hin danda'u. Isaan dhiisiti, the Oromo Ethiopianist class shall never be obboleeyyan Opidio wajjin obbolaa ta'e ani obbolaa Opidio irraa hin qabuun jedha yeroo hunda. The Ethiopianist class, okay, warra yaada Itoophiyaa jiraachisuudhaaf nutu qooda qaba. Seenaa sana keessa baay'ee qooda qaba. Biyyi kun keenya warra jedhu kana wajjinu hariiroo uummachuu hin dandeenyu. Malee silaa dhiigaan Oromoodhaaf Oromoo waan ta'aniif jara kanatu nutti siqa jennee silaa isaan wajjin dhaabbachuu qabna ture. Malee faannoo biraan deemnu ture. Garuu isaan tokkuma, the Oromo Ethiopianist class, the collaborators, even they are not the strategic ally of the Oromo because they are the enemy. Diina keenya warri kun. Isaan irratti fincilaa jirra, isaan irratti isaan wajjin qawweedhaan wal falmaa jirra jechuun lubbuu irratti wareegaa jirra jechuudha. Yoo kana ta'e warra kaan biraa immoo inumaa waan kaayyoon isaanii maal akka ta'e beeknu. Kaartaa lafa kaawwatanii jiran bar nagarri barra manifesto isaan baasan kan biyya ala kaartaan isaanii Oromiyaa eessatti quban qabu achi keessatti. So warra akkanaa wajjin utuu hariiroo utuu uummatiin dura tokko akka Oromootti akka qaama Oromootti waliigaltee akkamii qabaachuu qabna, yaada akkamii qabachuu qabna, hariiroo akkamii nu gidduu keessatti qabaachuu qabna, akkamitti hiriirra kan jedhu irratti qulqulleeffachuu qabna. Lammata warra kana madaa isaaniirraa qabna, madaa seenaa qabna, seenaa keessatti ta'e qabna, waan har'aa qabna. Isaan finfinnee jedhanii waamuu jibbu. Minilik, statue Minilik is in Finfinnee. Okay, wanti sun haa ka'u jechuun abaarsa. The Ethiopian community across the globe kanarratti duulee hanga har'aatti jireenya keenya balleessee jiru wantoota akkasii waan kaasneef kanaan dura. Warri faannoo kun inumaa bira darbanii thanks to Abiy Minilik Brigade jedhanii uummatanitti nurratti uummata keenya irratti duulchisaa jiru. Waan ta'eef I think yaada kana sirriitti qulqulleeffachuun barbaachisa. Iftoominaan dubbachuun barbaachisaadha. Akka uummataatitti dubbachuu qabna. Walitti dubbachuu qabna. Uummata keenya barsiisuu qabna. Okay? The Oromo political class ammoo hawwii biyyoolessaa Oromoo qulqulleeffatee imaammata hariiroo ittiin godhan kanarratti waliigaltee tokkoon bahuu qaba jedheen amanaa kanuman itti dabalaa. Ulfaadhu fayyaa ta'e yaada kana irra deddeebinee waliin mari'achuun barbaachisaa ta'a. Ammaaf garuu I think yeroo baay'ee si jalaa fudhanne ulfaadhu galatoomisin jechuun barbaada. Guddoo ulfaadha dhugaatti walirraas waan turree fi nadha baanerraarra akka gaariis immoo irraa waan sila uummanni keenya bu'aa irraa argata jennu hedduu irraa mari'anne. Egaa harraayyoota jajjaboo wajjin kanan ture. Egaa ulfaadhaan siniin jedha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kun qophii gaaddisaa iyyuuti. Qophii gaaddisaa iyyuu irratti hayyoota jajjaboodhaa fi haalaan dubbii beekan bakkaa fi hidda ishee muranii dubbata wajjiniin ture. Kun sagantaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti qophiin kun sagantaa lamaan darbaa kutaa lamaan darbaa. Egaa kutaa duraa kutaa boodaa akkuma jirutti simbiraan geenya. Egaa nu hordofaa nu dhaggeeffadhaa. Yaadas immoo
yaada qeeqni soo jiraate yaadni deeggarsaa soo jiraate nuungaa ulfaadhaa galatoomaa sinin jedhaa fayyaa ta'a.